Obbo Musa Abdurrahman magaalaa dirree dhawaa kiiloomeetira 28 fagaatee araddaa baadiyyaa Lagadiinii jiraata. Araddaa Lagadiinitti hojii misooma sululaa marsaa jaaffaan hojjechuudhaaf namootni 720 dubartoota 310 fi dhiira 410 garee misoomaa 14 fi takka 570 takkaan qindaawanii bobbahanii jiran. Obbo Musa Abdurrahman garuu lakkoofsa kana keessatti hin hammatamu. Sababninis qaama miidhamaa waan ta'eef. Obbo Musaan waggoota 12 dura miila lama nama qabaachaa ture, nama arihee qabuu fi fiigee bahuu danda'ullee akka ta'e ni yaadachiise. Sababa akkana itti ta'e garuu akkanaan na taphachiise. Umammaa miti miila kana gaaraa gusi na cabse bakka faanaa tana akkasitti irti booda akkuma dhaqeetiin آخرين الراموري برخو الله منيجه أبا المانشاني خانتي أبو موسان نما حمله هجي أول أنا كابو وانتهف خنو هر غار أديرتي أركمي هجي مسوما سلولارا فديدان كودا فودا تشاجرام أك إني هموتي إيرو إساتو إفيف دونغورا نيا خافا خنا قفاس ميتي بيلدالي بوبا سيتينغال تشاجي دلقا حمله إنين دلقا هندن ديكتين كبيجو با دونغور على كام دونغور خناتي وقام كمل اللوكا دس نين دونغور أخاف اللي بفديني أخافه وام برا الدنيا ما نيجا يجو نين نيجا يلا ديمه نين نيجا غار خيستي Obbo Musa Abdurrahman qaama miidhamaa ta'uun hojii misoomaa irratti hirmaachuurraa waan nama daangeessuu hin qabu ilaalcha jiru nama qabudha. Miidhama yoo qabaattes dalaguu sin dhoorku eegaa hoggaanii fi biitii maabarree misoomara oolus bira dhaabbattee afaaniin illee fayyaa daa'is jettee gargaarsaas bira ni dhaabbata. Haroo hundattuu misooma guddisuudhaaf faayidaadha jechuudha. Wanni tuni yoon dalagee sammaani oon dongoraa fudhee sunumaan dalagaa beekte miidhamne jettaniin taa'ina tattaaffii amma dandeessaniin tattaafadhaa.